magaalaa Finfinnee. Yeroo dhuma jalqabamu nuti ol guddannee waan gaafannu qabna. Wanni nuti gaafannu maal inni federaaluma keessaa kootaan Oromiyaan akka lakkoofsa Islaamaatti 51.6 taanee lakkoofsa isaayyuu warri nuun jaallanne nu lakkaa'e. Lakkoofsichumayyuu kan nu lakkaa'e parsantii Islaamaa magaalaa Finfinnee Oromiyaa keessatti 51.6 jedhee kan nu kaa'e warra nuun jaallanne rakkoon qabu. Haa ta'u isumaan uyyummaa deemnu mee kootaan nuti majlisa Oromiyaa majlisa Itoophiyaa keessaa qabnu meeqaa yoo jedhame gaafa duraa nama 26 achitti ulamaan filatamee 26 Oromiyaa irraa naannoo Affaarii irraa naannoo hundarraa filamee achi kaa'ame. Amma ulamoonni keenya kan gaafa sana 26 filamee hundi jecha mammaaksa isaaniitti fayyadamanii hin ariyaatini akka ni deemu godhi waan jedhamutti fayyadamee namni 26 keessaa nama meeqatachi jira yoo jettani nama 9 qofa tachafe. Salgan keessaa hundinuu bulchiinsa yookaanis immoo warra naannoo Amaaraati. Maqaa dhaa'uuf na rakkoon qabnu warra naannoo Amaaraa qofa keessatti hafe. Magaalaa Finfinneeti qubsumni jira taa'ichi jira asuma magaalaa Finfinneeti garuu bulchiinsa kana keessaa Oromoon namni Oromoo ta'e jechuudha. Amantiin Islaamaa Oromoo miti kan inni aajumu illee yoo tuma silaa jenne kootaa keessaa qabna. Amantiin Islaamaa namuma hunda keessa aajuma. Guddina biyyattii keessaa qabna. Guddina biyyattii wajjin immoo beekaas immoo nutu qaba beekaa. Beekaa akka Afrikaatti ka'uusi uummata keenya kan qabu. Beekaa kana nama 26 filatame keessaa namni 9 hafe. Salgan keessaa tokkitti Dr. Jeelaan qofitti achitti hafe. Dr. Jeelaan kanayyuu akka namti jedhee itti ashoofe sana agartaniitu. Kunoo akkana jedhee ilaala akkanatti xiqqeessee tuffatee wanta harkaa qabna. Abbaa Tsaayyeedhaan duraa balleessi nuraa dhabamsiisii uummata Islaamaa jechuun mutaxarrifoota jedhee akraarii ashabbaarota jedhee namichi kuni durru irratti ololaa ba'uunsaa amma reefifa ba'e. Nu duraanuu quba qabna wal qusachuu jechaarraa maali wanni dhalatee jiru yoo jettan maqaa inniidha markaza Najjaashii Islamic Center. Agreementii takkalee ummaatii fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee Sheekh Sultaanii fi Sufiyaan dhaqanii irratti walii galanii xumuramee haasaan dhumee jiru kana maa maqaa kootiin hin taane yoo maqaa kootiin hin taane immoo Afrikaa Musliimoች Communitiin jedha malee maqaa kanaan hin ta'u seenuu hin qabu jedhee harkatti nurkatti qabee jira jaarsi. Namichi kun amma dura maal hojjetee jira? Gaafa Ihaadig sirna duraanii keessa jara kana duraa dhabamsiitii akka inni Abbaa Tsaayyeetii waliin mari'ate viidiyootu jira rakkoon qabu. Waan sooshaal miidiyaa irratti deemus immoo argaa jirtan. Sa magaalaan Finfinnee bar haqa keenya bar kan namaatii iyyuu miti bar kan hambaatii miti bar magaalumti Finfinneetu yoo akka filmaata akka wanni nama dhibu kootaa federaalaa keessa nama tokkittii qabna. Nuti ummanni Harargeen Baaleen Wallo Shawaan Booranni Gujiin kana hunda taane nama tokkitti achi keessaa qabna. Tokkittii sana iyyuu achi keessatti dadhabanii amma gaa دعوها فإنها ممتنة زرنينة انبنات مالو إذا كان ولا لي جرافين تو زرنينة انبنات متلو جرافين تاتوما مالي بنمي توكتين سبلي توكتين غوسي توكتين أركي توكتين أركدا تاي إيش إما إسلامك كيساو غماتن قبنو نتي مني أورمو إما إسلامك في النيك ستي إما في النيك ستي نتي ما غماتن قبنو مكافين نتي مغافتشوتي أك أبابيات متي ما كمرتي فتشوا كابو مرغتي كابو warruma kanaan dura akka barbaadan nu gochuudha mootisirna duraanii keessa ta'uu fi dideetu iyyuu arras shoomamanii wal dandeenyee toobataniiru jennee nagaadha jennee har'a teenyutu iyyuu har'ammoo maqaa Najjaashii kana Oromoon isin jaallata maaliif jennaan qupata nama sahaabaa rasuulaa qupate maqaan isaa kun ol ka'uu jaallata maqaa kana wanni tibbaa jiru immoo waan sheekicha kana duddubbee jiru malee sheekichinis maqicha kana jibbeeti jedhaan jiruwan wanni nuti qabsa'uun keenya bar dugda duubaan iyyuu nuti qabsa'amti qaayidaansi kanaaf hawaasa keenya kabajamoo hordoftoota keenya dubbiin kun nu lahallata hamma dandeenyutti itti falminee mirga keenya kabachiifachuun immoo dirqama ta'a. Kootaa federaalaa keessaa iyyuu ammallee bakka hin arganne kootaa federaalaa keessaa iyyuu tokkitti Dr. Jeelaan malee nama biraa hin qabnu maaliif dhabne maa Dr. jiru beekumsaan isaanirra jiru hayyoomaan isaanirra jiru dandeettaan jararra jiru kana hundaa wajjin garuu tuffatamanii achi taa'u
hamma yoomitti inni jedhamu simuun namatti dhaga'amu isaanafu kanuma wajjiniini haalli jiru kuni bareedduu miti waan ta'eef maqaas naannoo bulchiinsa magaalaa Finfinneetti utuu kenname maqaanis mataanis masjiidni Anwaari bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa jira. Inni kun immoo waan maqaa Muftii Idriisitti kennamuuf hin qabu. Sababas hin qabu. Jiru hundi gada ba'u yoo jettan malee. Kana achi egaa yeroo danuu baachuudhaan beekamna amma yoomitti ni jedhamu nutti dhaga'ama. Galatoomaa ulfaadhaa kanuma sheer wal godhaati waliin gahaa yuutuubii keenya sabiskiraayib jedhe maasa ani hin beeku. Isa sanas godhaati waliin nu gahaa. Jazaakumullah. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.